Noru harka fuune attam jirtu Oromoo nagaa keessanii waa tokko irratti ibsuudhaaf iddoo kana dhufee tarii geerarsaa dastaan sarmuu wajjiniin darbinees waa tokko jennaa garuu utuu gara geerarsa sana isin affeeriin dura namoota baay'eedhaan hiriyoo tokko feesbuukidhaan waan hin gaafatamee fi erga wantoota qajeelaas ta'e jallinaa namoonni godhan kanaa seenaadhaafan ol kakaa jetta ta'e nuti dhaloonni qubee afaan Amaaraa ittiin obbo Taayee Danda'aa hooggansi olaanaan biltiginnaa barreesse uummata Oromoo Wallaggaa gadi buusuudhaan barreesse sana maaltaa gara afaan Oromootti yoo nuuf iddee jedhanii ani afaan Amaaraa akka hin dandeenye deddeebi'ee dubbadhullee nurra xinnoo wayyitaa warri jedhan ijoolleen maamiltoonni koo feesbuukii waama tokko akka yaaluufiif imaanaanatti kennatan. Kanaaf jedheetanii barreeffama isaa jechaananii irratti ibsa laachaa akkuma kanammoo seenaadhaafis ol kaa'een yuutuubirra nan kaa'aa peejirra nan kaa'aa akkuma kanammoo akka kanaan duraa yeroo baay'ee artikelii baay'ee waan na jalaa balleessaniif yuutuubii baay'ee waan na jalaa cuufanii fi baakaappis immoo kaa'achuu jalqabeera jechaadha. Baakaappii utuun sin agarsiise mee amma sitti faarfannaa dhaggeeffadha. Baakaap jechuun waanuma filaashii dhaqaadha. Boorsaan kun bira jirti. Baakaap jechuun ishee kana. Kuni baay'ee yoo xinnaate viidiyoo fi barreeffama miliyoona 2-3 fe'atee kaa'achuu danda'a. Tokko guuteen kaa'ee isa kanas akka naawwattanii kana biyyumaan faana dhufee biyyattan bitadhe kana waanan barreessu waanan adda addaa kaa'u waanan dubbadhu nan kaa'u arkaayivin godha. Yoo isaan peejirraa balleessan illee asirran kaa'aa waan ta'eef deebi'ee maxxansuu nan danda'a jechaadha. Inni galee kanaafi baakaappii nan qaba wantan dubbadhu wantan barreessu hundumaatti baakaappii nan qaba. Utuu kana dubbannu kana obboleessa kootu naa bitee biyyatti baay'ee galatoomu kutusuu kooti. Kanammoo biyya kanatti farajii tokkotu naa bite. Maalinnaan wanta baay'ee dubbadhaa barreessaa ol kaa'achuun barbaada. Amma taajjabbiin 963 kun asirra jira. Viidiyoon hamma kanaan dura dubbadhu hundumtuu asirra jira. Kanammoo jiila isaan weebsaayitii beekan gulummaa.org jedhu yaadattuu ta'e aartikelii 1000 wajjiniin yeroon taajjabbii jalqabe sana duulan irratti bananii warri waallee kun namoota natti naqanii riipoort godhanii cufamee haa ta'u malee amma waanan dubbadhu waanan barreessu hunda olan kaa'an jira isiniin jechuudha. Gowwaan jiru. Tole. Waa'ee Amaarኛatti deebina gaa kan obbo Taayee inni mata duree inni የኢንተርኔት እና የኮሮና ግንኙነት ሸኔን የማዳን ባዶ ጩኸት ጀረሰናኒ ወኖ ጀዳ ዋኤ ዋጫፊ ሀሪሮ ኮሮና ቫይረስ ፊ ኢንተርኔቲ ዋጨዱዋ ሸኔ ኤሬ ኦኬ jechuun terminoloojii tokko konseptii isaa hiikatti laachuudhaan yoon jalqabe kam as keessatti purposely shanee jechuun dhaabni akka hin jirree hunduu beekna miidiyaadhaanis qaamni ilaallatu hundumtuu ifa godheera warri ABO gumii shanee kan jedhamu qabna inni immoo wanta kan biraadha dhaabni shanee jedhamu hin jiru nu biraa jedhaniiru nummoo warri sooshaal miidiyaas egaa yeroo tokko qoosaadhaaf jechi shanee jedhu kanaa haa jalqaban malee walumaa galatti hiika as keessaatti shanee jechuun akka kanaatti akka barreeffama obbo Taayee Danda'aatti shanee jechuun Wallagga jechuudha. Shanee jechuun yoo bal'ifamee hiikame immoo akka kanaatti Oromoo hunda Oromoo obbeeku jechuudha. Kanaaf hiika isaa fudhattan. Kanaaf akkas jennee hiikuu hin dandeenya. Hariiroo koronaa fi intarneetii Oromoo oolchuudhaaf waca sagalee duwwaa wacamu kun mata duree isaati. Okay.
kana tokko tokkoon waan inni barreesse terminoloojii sana tokko tokkoon ibsa irratti isinii kennaan deemaa jechaadha hamma natti mul'ate. Tole giddu gidduutti isin bashannansiifadha. Ulfaadha. Tole isinitti dheeressu yeroo muuziqaa ce'umsaa gashu laayivii kallattii irra jira. Kallattii kana keessumattuu kallattii peejii ODM kan jedhuu fi YouTube ODM Tube kan jedhuun kallattiin darbaa jira. Kuni akkuma kanas Twitterii kootiinis darbaa jira. Hamma danda'ametti wantoota 2-3 walitti dabarsaa jira miidiyaa hawaasaa kana. Stuudiyoon immoo stuudiyoo ODM dha kunooti stuudiyoo keessan. Kanaaf yeroo hundumaa ummata kootiif sagalee ta'uudhaaf yeroo malee hayyoota dubbisuudhaan ofiis akkas bahee dubbachuudhaan miidiyaa tolfadheeraa baga gammanne miidiyaan keessan maa wanta itti baafne itti dhamaane homaa hin qabnu garuu kunoo hin danda'ama waa gochuun. Tole ittan darba. Ammas jechinaa asirratti tokko Taayee Danda'aa irratti seenaa kana qindeessinee yeroo keenyu hojiin barreeffama inni barreessu Taayeen warra badhaadhina yookiin bilxiginnaa hunda bakka bu'a jechuu miti. Sababiin isaa ijoolleen dhugaatti oromummaaf quuqama qaban paartii sana jala karaa tokkoonis karaa lamaanis dhimma tokkoofis dhimma biraafis achi jalatti qabamanii waan jiraniif Taayeen hunda keessan bakka bu'u naasirreessaadha. Miseensota bilxiginnaa yookiin badhaadhinaa hunda Taayeen bakka hin bu'u. Garuu ajandaa siyaasa warra bilxiginnaa afaan isaanii ta'ee akka inni dubbatu wanti baay'een ifa godha jechaadha. Gaafa waa dubbachuu barbaadan Taayeetti mootummaan akka dhaamsa kennu mootummaan immoo Taayeen immoo ajandaa mootummaa sana akka inni ifa godhudha jechuudha. Amma gaa barreeffama isaatti darbina guyyaa 2 dura kan inni afaan Amaaraatiin barreesse akka Itoophiyaan hundumtuu dubbisuuf waa'ee Shanee. Akkas jedha. ሰሞኑን ከኮሮና ጋር ተያይዘው በርካታ ጉዳዮች ይነሳሉ። ቲባና ዋን ኮሮና ጀደሙ ከና ወጅ ወልቀበቴ ኢሞታ አዶ አዳቱ ከኡጀ ትልቁ ጉዳይ የሚዕራብ ኦሮሚያ ኢንተርኔት መዘጋት ነው። ይህን ጉዳን ሞ ከስመቱ ዋን ጩፋሙ ኢንተርኔታ ሊጦ ኦሮሚያ ኩን ወለገተው ሰዓት ኢንተርኔት እንድላቀቅ ጠንካራ ዘመቻ አለ። ኢንተርኔትን አከገዲ ለኪፈሙ ዱለ ጉዳቱ ጅራ ጆሌ ቁቤፈኒ ሂካ ጅራ ወሪ አፋን ከነ ደንዴሰኒና ኦፍ ቆልቻ ጋ ወሪ ባይ አፋን ከነ ደንዴሰን ሂኩ ዋንድ ደኒፊ አን አፋን ከነ ከን እንደንደኘ ጫጨብሴተ ዲኩ ኮት ይቻላል። በዚያ ምክንያት መንግስትን የሚተቹ ድምጾች በርክተዋል። ከነራ ከንከኤ ሞቱማ ከንቄቀን ሰገሌን ሄዱመቴ እየለ ህዝቡ ስለ ኮሮና መረጃ እንዲያገኝ ለማስቻል ስልክና ኢንተርኔት መላቀቅ አለበት ይላሉ። ሰምኒሱን አከ ኦዴፈኑ አርገቱፍ ስልኬፊ ኢንተርኔቲን ሀገ ኢፈሙ ጀዱ ወሬውመን ለህዝቡ ደህንነት ማሰብ ጥሩ ነው። ነገኛ ኡመታቲፍ ያዱን ጋሪ ግን በወለጋ ላይ ኮሮናን ለመከላከል የኢንተርኔት ሚና ምን ያህል ይሆናል ጀጋፊ ጋርት አታው ዩመሌ ኢንተርኔቲን ገዲ ለኪፈሙን ኮሮና ከነ ኦፍራ ወለገ ከኢትሱፍ ጋየን ኢንተርኔቲ ሀገም ጋይ ቴክኖሎጂስቲን ኩን ኢላለ ገፈዱ በየመኑ ከሰጅራን ኩኒ ደቂቃ ሸንሽን ግዱቲ ሚዲያ ዋሳውን ዱመርነት አፕዴት ይሮ ከና ጅራን ከረት ማል ወልቀበታ አዩ ከማን ኩኒ ኢንተርኔቲን ጅራተ ኢሴ ማህን ዋይን ኮሮናይቲስ ወጅን ማል ወልቀበታ ሜዲካል ዶክተር እንኩ ኦሊን ቀበቶ ኦዴፈኑ ማል በርባቺ ሳይ ዴፈኑ ማትኩ ወለገ ማትኩ ቶኮ ይኔጋ ሰበቢን ሰው ሼን ኢንትሮዳክሽኒ ከነ ሴንሰ ከነ ይላልና ዋን ጉዳት ጎጀላ ጅራ ናወደፋ ንገገባብሳ እውነት ለመናገር መረጃ በጣም አስፈላጊ ነው። ኡጋዮ ዱበኔብች
odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha. Gararraatti immoo maal wal qabataa koronaa fi odeeffannoon achi gajjallaatti immoo እውነት ለመናገር መረጃ በጣም አስፈላጊ ነው ወይ ጋር በጁራፍ ጀ odeeffannoon baay'ee barbaachisaadha immoo namichi nagaaraa'u bi barreessaa ta'uu isaati gaamiti tole ኢንተርኔት ባለመኖሩ ህዝቡ የሚያጣቸው ተጨባጭ ጥቅሞች አሉ ኢንተርኔቲን ጅራችሁ ዳቡ ሳቲን sabichi kan inni dhabu faayidaawwan tokko faayidaawwan qabatamoonni jiru wey okay galeeraa jechaadha kan internetiin መረጃ ለህዝብ ጤና አጠባበቅ ያለው ድርሻም ትልቅ መሆኑ ይታወቃል ogeessi fayyaa kun odeeffannoon jedhe nageenya ofii fayyaa ofii eeggachuudhaaf jedhe gahee guddaa qabeedha ነገር ግን ሁሉም ነገር በልኩ መታየት አለበት ሀታው መሌ ወንቱን ዱምቱ ቂጠሳት ይላለሙ ቀባይ አማ ቂጠሳኑት ሙራብ ጀራ አይቻላል ከሚገባው በላይ መለጠጥ ችግርን ከመፍታት ይልቅ ችግሩን ያከፈዋል አከሂም በርባችነት ሐርኪሱን ጀረ ዱቢ ከና ኢመከና ዋይ ኦሮሞ ከና ዋይ ኦሮሞ ኦዴፈኖ ዳቤ ከና ዋይ ወለጋ ከና ዋይ ማሊ ከና አከመሌ ከሰባሰኒ ዱበቹን ኩኒ rakinicha itubaa isaa dubbachuun namaa jechuudha. Saabinsaa rakkinicha itubaa isa jechuun jechuudha. Hamma isin atakaroon galtan nummoo xiiqii qabannee ummaticha dukkana keessatti hambifnaa jechuudha. Ittuu caalchifnaa gadi nuufuraa jechuusaati. Akkas jechuun jedhe ammas immoo አንዱን ችግር ለመፍታት ሌላ የከፋ ተጨማሪ ችግር እንዲፈጠር ማድረግ ልክ አይሆንም ጀደ rakkoo isa tokko maksuudhaaf rakkoo isa caalu immoo uumuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef jedhe tole akka afaan taayeetti akka barreeffama taayeetti rakkoon koronaa caalu kan Wallagga keessa buufatee jiru rakkoon tokko jira rakkoo sana nutti muuf jiraati na hordofaa suuta na hordofaa gidduutti bashannanaa Lucas Payda Dabe Masatu Bayate Darangarana Yato Yokanana Salpate Memogerunate Me Farfaticha Jin Boda Gerara Amma Afan Amarahi Kutlevina utubban farfannaan faaruun afuuraa kuni baay'inatti tolunaan warri kaanis warri amantii biraas naa ergaa afaan Oromoo babbareeduusaa naa ergaa miidiyaa kootiif ittiin gargaarama warri amantii pheenxee ala jirtan naa ergaa faaruu babbareedoo amantii adda addaa keessa jiran afaan Oromoo qulqulluudhaan kan qabdan naa ergaa ittiin fayyadama istiidiyoo koo kana keessatti yeroon isin wajjiniin haasa'u ittiin fufa ሁኔታውን በዝርዝር መመልከት በጣም ይጠቅማል ጀና ሐሎታ ከነጅራን ተቆጠቆን ኢላሉን ባይፈየደለ አንደኛ ወለጋ ላይ ከሸነ የከፋ ኮሮና የለም አራት ነጥብ ተቆፋረት ሸኔ ጫላ kan ኮሮናር ሐማቱ ሸኔ ጫላ ኡምቱ ሂንጅሩ ኦሮሞ ጫላችሁ ወለጋ ጫላችሁ ተቆላ ብዙ ሰዎችን ያለ ምክንያት ገለዋል ኦሮሞንኩን ወለጊኩን ሰበበተኩ መሌ ኡመተ ሄዱ አጄሴለ ወለጊ ከምብራ የበርካቶችን ሬሳ አቃጥለዋል ነሞተ ባየ አጄሴ ሬፈሞ ጉቤረ ወለከቱ ilaala nama aangoo guddaarra jirudha mootummaa sana keessa mootummaa biltiginnaa keessa Wallaggatu akkasitti gubee jechaadha ilaala waan dhalootatti darbaa jiru waan sirni kun gochaa jiru waan namni kun gochaa jiru ilaala የኢትፉፌ አካባቢውን በማቃወስ ሰላም እና ልማት እንዳይኖር አድርጓል ናኖ ሰነ ጀደ ናኖ ሰና
burjaajessuun balleessuudhaan misoomni akka hin jiraanne jedhe nagaan akka hin jiraanne godheera waan Shanee jedhamu kun waan Oromoo jedhamu kun waan Wallagga jedhamu kun misooma biyya sanarraa balleesseera jedhe shiftaa ta'uu isaati. Kan biraatti fufee ሴቶችንና ወንዶችን ደፍሮ የዜጎችን ሞራል ሰብረዋል። ሴቶችንና ወንዶችን ደፍሮ ኢራፊ ዳላ ጉዴዱዳን ሐምሌ ኡመታ ጨብሲረ ሸኔት ወለገት ኦሮሞ ሰፉ ቤኩት አካስ ጎዴ ኢረ ጉዴዴ ዳላስ ጉዴዴ ቹላ አዳም ቢዩ ማላ ከነዩ እንጅረ ገሌቻ ወለገ ገሸን ኦቦ ታዬን ፋ ወለገ ኬሳ አዳ ከሲ ገሸን አዳ ከሲ ጎዴቻ ወለገ ከንሲ አጃይቡን ሲዱብስ ሰው የራሱን ስጋ እንዲበላ አስገድደዋል። ወለገቱ ነምኒ ፎን መታሳ አከኛት ፎን ነማ አከኛት ድርቀም ሲሴራ ወለገቱ ወለግ ብያ ፎን ነማኛቱ አይቹ ዛት ወለግ ፎን ነማ ኛታ አይቻላ ኛተን ቀቡ ለፈን ቆቱ waan hojjetuun qabu kanaaf foon namaa jedheetu nyaataa jechuudha. Kanaafis dirqamsiisaniiru jedhan. Warri Wallaggaa akka isaan foon namaa nyaatan dirqamsiisaniiru jedhe Shanee warri jedhaman kun. Itti ofeen ila miira kan biraa keessa hin galeenaa inuma fixaa waan inni barreesse kana tokko tokko nan dubbisee seenaaf ol keenya walumaan. Irraa akka barannuuf vaalii guddaa taayyeedhaaf kennuuf utuu hin taane Oromoon akka irraa baratuuf. Inni kan biraan ሰው የሚቃጠልበትን የሚቃጠልበትን ጀቹሳቲ ነስሬሳ ፍስረ ተማርኛሳ የሚቃጠልበትን እንጨት ለቅሞ ተሰቅሎ ተቃጥሏል። ነምኒ ኦፉማ ሰዓቲ ነቄ ቆራን ጉረቴ ቆራን ሰነሞ ኢጃሬ ቆራን ሰነትሞ ሐሜ አከ ጉበቱ ታሲፈሜራ ወለገ ከሰት ማሎ ቦታ የቪዲዮ ኑፍዳ ማሎ ሱራ ሰተው ኑፍዳ ሱራ መሶባይ የሮ እቲ አከበረ መጫፈ ቁልቁሉፋ ሜሻክ ሻድራክ ፋብደኔጎን አብደት ነመንሰናት ጋ ወንጌ ወለግ ቢየ ወንጌላ ከና ቤኩዳ ወንጌላቲ አመኑዳ ባየንሳ ፕሮቴስታንቲዳ አተው ማሊያ መንቲኑ እንቶች ከሰ ጅራ አተውጋ አብደቲ ቁርአን ጉሬቱ ወለጊ ነመ ጉባኤ ደን ከሰቲ abiddo ofiisaati qoraan ofiisaati cubsiiseetu jedhe Shaneen achi keessatti uummata gubsiisaa jedhe yaa saba Oromoo dhagee. Inni kan biraan ሴቶችንና ወንዶችን ጠልፎ ደብዛቸውን አጥፍተዋል jedhe kuni gaasa yeroo darbe nama ukkaamsan sana buutuu damdoolloorra maalorra jedhanii diraamaa tokko tokkicha isanii harkaa fokkifnaan dhaaban sana natti fakkaata fuudhanii butaniitu iddoo dhabsiisaniiru. ስለዚህም ወለጋ ላይ ከሸኔ የከፋ አደገኛ ኮሮና የለም ማለት ይቻላል። ወለገረቲ ሸኔ ጫላ ኮሮና ሃማን ኮሮና ጫሉ ከሸኔ ጫሉ ወለገራ ከምብራን እንጅሩ አንዱን ኮሮና ለመከላከል ለአደገኛው ኮሮና መንገድ መክፈት ደግሞ ትክክል አይሆንም። ኮሮና ኢሰቶኮ በላለፈቹራ ቢሰማ በርፊደ ጀዳን ከነሳ ሀፉራን ደርቡ ከነሳ ቀቀባን ደርቡ ከነሳ ማሊን ቀቡ ከና እንአበም ሲብነ ጀኔ ኮሮና ይሰጫሉ ሰበላ ሸኔ ሰጀደሙ ሰነመኛት ወለገ ሰጀደሙ ሰነመኛት ኦሮሞ ሰጀደሙ ሰነመኛት ከና isaaf iddoo kennuun intarneetii yookiin silkii gadhiifnee intarneetii gadhiifnee akkas gochuun kun baay'ee rakkisaadha jedhe. Kun immoo sirrii miti jedhe. Akkas gochuun keenya akka mootummaatti sirrii miti jedhe. Obbo Taayee Danda'a. Barreeffama isaan warra booda kana seenaa jirtaniif barreeffama Obbo Taayee Danda'a guyyaa lama dura afaan Amaaraatiin fuula Feesbuukii isaanirra kaa'an irraan kallattiidhaan dubbisaa jira. kallattiidhaan dubbiseen ijoollee qubeetu gara afaan Oromootti nuuf fidi beekan nuun galleedhanii ijoollee reef dhadhalatte kun afaan kana baay'ee noqqisanii anis akkuma kana
hin jaalladhu guyyaa tokko afaan Amaaraan dubbadhe yookiin dubbisee iyyuu hin beeku. Kun akkan ilaalutti miidiyaa irratti yeroo jalqabaa kooti. Jechuma isaayyuu dubbisuudhaaf tokkoffaa inni sun sababa baay'ee qabaa guyyaa biraan itti deebi'a. Egaa itti fufeen dubbisa. Almost walakkaa ol fixeera barreeffama obbo Taayee Danda'a. ሁለተኛ ወለጋ ለኮሮና ተጋላጭ አይደለም ጀ ለመፋነ ወለጌ ኮሮናፍ ከንሳት ለሚሚቲየ ማሊፍ ጀናን ሪሰርች ወጀተኒ ኦሊገድ ፕሮፌሰር ታየን ፍጠኒ መነ tokkoon ummata miliyoona 6 hamma 10 ta'u tokkoon qoratanii ilaalanii ati koronaa qabda jedhanii sakatta'anii medical equipment hunda geessaniitu ilaalanii cheekii godhaniitu wallaggi koronaa hin qabu konkulu barreeffama kana ilaalaa. Kan bira barkaata ምክንያቶችን ማቅረብ ይቻላል ጀ ከነ ቆፋ ምትየር ሜቀ ባይኤ ሰበቦታ የሱን እንደንዳማ ዋናው ግን የአካባቢው ጸጥታ ነው። እን ጉዳን ጀዴ ኤጉምሰ ናንቻት ሰኦፍ ኤጉ ቀምና ዋይነ ገኛቴ ዋን ኩባ ማዩ ምትንጅር ወለጋ የአካባቢው ጸጥታ ያልተረጋጋ መሆኑን ሁሉም ያውቃል። Namni hundu beeka naannoon sun akka inni hin tasgabbaa'in nageenya akka dhabame namni hunduu ni beekaa jedhe naannoo Wallaggaa irraa kanafe naannoo hundumtuu nagaadha jechuu isaati. Naannoon hundumtuu nagaadha bilisoomeera warra Wallagga jedha warra Shanee warra Oromoo jedhamtu kanarraa kanafe naannoon hunduu nagaadhaan jiraataa jira jechuu isaati. ስለሆነም ወደ አካባቢ የሚሄዱ ቱሪስት ወይም የውጭ ሀገር ሰው አይኖርም takkae biyya doofa waan ta'eef biyya wannoon jenne waan ta'eef biyya sanatti jedhe tuuristoonni gara biyya sanaa deemanis hin jiranii namoonni biyya alaatii dhufanii gara Wallaggaa deemanis hin jiranii jedhe Wallagga just it is a backward state jechuudha. Duutuudha namnuun barbaadu wanti namaa akka daawwataniif nama kakaasus Wallagga keessa waan hin jirre jechuu isaati. Kanaaf immoo homaa Wallagga kan jedhamu kun firallee yookiin namallee biyya alaati waan hin qabneef eenyutu dhaqee biyya alaa dubbisa jetteetu. Kanaaf namni biyya alaati dhufu baay'atee anumaan Finfinneetti dhufee na dubbisa jechuu isaati. Finfinnee malee maal beeka iddoo biraa jechuu isaati. Obboleessu yeroo jalqabaatiif warri biyya alaatii dhufaniyyuu seenaa biyya sanaa keessatti bara Haile Sillaasee keessatti biyya alaatii akka mishinariitiin tajaajiluu kan dhufanii Finfinnee utuu hin taane kan isaan buufatan Wallagga buufatan. Wallagga keessaa immoo Wallagga lixaa buufatan. Anillee Wallagga lixaa deemees dhaqees hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf taana. Seenaan keenya our recorded history kan inni nutti agarsiisu Haile Sillaaseetu achi Finfinnee irra teesse jirattiin mishineerii kuni nambarsiisaa hospitaalaan dhaabaa mana barumsaan dhaaba isheen jettu kuni iddoo kana taa'uu ishee irra dheeta achi qarqara beenaa jedhe achi deemaati iddoo sanatti dhaqaa jennaan bara sana karaan jiru maaluun jiru achitti dhaqanii warri alaa jalqaba Wallagga buufatanii seenaa keessatti. Achitti dhaqanii mana barumsaa ijaaranii dhaloota barsiisanii yeroo jalqabaatiif obbo Taayee Danda'a namni xiyyaara biyya Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa keessaa xiyyaara oofee ijoollee dhalattoota Wallaggaati. Beekumsaan sammuudhaan barumsaan seenaa barumsaa jijjiiruu isa kana dhiisi. Akkas gaafa jedhu garuu daawwattoota kootiif wanti ifa ta'u Wallaggi hundumaa caala jechuu miti. Hundumti naannoo gosti balballi hundumtuu hayyoota qaba gootota qaba akkuma kana immoo gantoota lammii ganan qaba kan akka Taayee Danda'a kana. Kan akkasitti maqaa gosaa balleessan keessumattuu iddoo qabatanii irratti xiyyeeffannee kanaa sobnuuf jara keenyaa waa'ee nama dhuunfaa gaafa yeroo baay'ee qeeqa sinnaa kennitan keessa nama dhuunfaa dhiisi beekanidha. Nama dhuunfaa hin jedhuunani warra akkasii kanaanii warra mootummaan ergateen jira. Ammoo sirni immoo nama dhuunfaarraa ijaarama adaraan hubadhaa wal hubataa deemnu. Utuu namni kan biraan namni nuti calqiree Facebook irra wannoo jedhu tokko dubbatean gara miidiyaatti fudhadheen bahu. Sa'aatiin akka qoosaatti bira darba kun garuu ajandaa mootummaati.
ajandaa mootummaan Wallagga kan jedhamu dhiibee Oromiyaa keessaa akka Eertiraa yookiin akka warra Tigraay ammaa kan kutee gatuudhaaf hojii isaan hojjetaa jiran kana saaxiluudhaafanii malee irra caalaatti gara sanaatti akkana jalaaniin dubbii koo baalaansi godheen haasa'aa jira. Garuu jecha nama kanaan seenaawwan waa'ee naannoo sana maaltu jira hayyoota akkamii jira qabsaa'onni akkamitti achitti marganii sun mata duree biraa yeroo biraa nuuf ta'u. Ammaaf kanuma inni barreesse kana tokko tokkoon isinii hiika. Turistoonni naqanii jedhe. Homtuun naqanii jedhe. ሶስተኛ የህዝባችንን ደህንነት መጠበቅ ግዴታችን መሆኑን እናውቃለን እንጂ ነገኛ ኡመተ ኬኛ ኤጉዳፍ ጀዴ ድርቀመ ቀምና ይለው ቦታዬን ድርቀመ ከሚቀባ ኢንተርኔት ራኩቱዳን ኮሮና እትገዲሰ አካ ነምኒ ዱሙ ጎቹዳን ነገኛ ኡመተ ኬኛ ኤግና ሜ ኢላሊ ነመና ይረከፈዱ ኢሳው ልትገሩ ከንጅሩ ኮሮና ደግሞ በሰው የሚተላለፍ እንጂ ከሰማይ የሚዘንብ ቫይረስ አይደለም። ስለዚህ ኮሮና በወለጋ በአጠቃላይ አዝጊ አይደለም። ሪሰርቸሪን ኬኛ ኩማይሌ ሁንዱማቱ ኮሮና በርሲሰምቲ በረካን እንሞ ነማነመቲ ከንደርቡ ደመሌ ከናፊር akka bokkaa samiirraa kan roobumti namatti kan wannoo jedhudha namammoo wallaggarraa adda kunneerra waan ta'eef wallaggaaf namammoo adda kunneerra waan ta'eef wallaggi homaa koronaa kanaan waan sodaachisu miti guyya guyyaatti garuu waraanni leenji'ee konkolaataa hedduun finfinneedha wallagga fixuuf immoo wallagga daguuguudhaaf immoo guyya guyyaatti gad ergamaa oola kanaaf nama irraa kunneerra homtuu hin jiru kanaaf wallaggi homaa koronaadhaan saaxilamaa miti ሰደፋ ረቲ ዋኤ ነገኛ ኡመተ ኬኛ ኤክስ ነርገ ጀዴ ቦዳ ለዚያ ደግሞ ሌላ የግንኙነት መስመር እንጠቀማለን ቶፍታ ባየ ቀምና ሁንዳ ቀምና ዋንተ ኤቪ ከራ ባየ ገርጋራ ኡመተ ኬኛ ከናፍሞ እጅግ አብዛኛው ህዝብ በሬዲዮና በቴሌቪዥን መረጃ ያገኛል ባየን ኡመተ ኬኛ ራዲዮ ፊ ቲቪ ዳን አርገታ ከነጀቹን ወለገ ሁንዱማ ኬሳ ቲቪ ሂደኒሩ radio akka ta'utti ibsaani dhameera kanaaf hundumtuu chaanaalee hundumtuu qaba hundumtuu sooressa jechuu isaati kanaaf odeeffannoo karaa ittiin kenninu baay'ee qabnaa wallagga jechuun isaa fi nama yookiin magaalaa Dambidolloo keessa jiru Gimbii keessa jiru Arjoo keessa jiru jechaadha warra TV xinnootti rakkatee bitate sana jechaadha wallagga jechuun isaa ilaala nama kana kanaaf gaadhaa kanaan itti dubbataa jirraa kanaan ajandaa keenya itti dubbataa jirra kanaaf immoo maal interneetii ati jettu maal ati bilbilaa ati jettu kun maal barbaachisaa jechuu isaati akkuma kana immoo itti fufee የኢንተርኔት ተጠቃሚ እንኳን በወለጋ እንደ ሀገርም በጣም ጥቂት ነው ዋና ጉርባን ኩን በሬሱ ላላ አመስ ነሚች ኩን ሪሰርች ሆጀቴ ቆራቴ akkuma walii galaatti immoo yoo ilaalle wallaggi interneetiin fayyadamtu xinnoo fayyadamti hinjirtu kana jechuun maa jechuudha ummata hin barannedha ummata waan beenne waan ta'eef interneetii maalitti beekti jechuu isaati doofaadha dukkana keessa gashineerra dukkana keessa jiraachisaa jirra maal fayyadamti akkuma walii galaatti wallaggi warra interneetii fayyadamtu miti jedhe argaa jirta akkamitti akka si qoqqoodan Oromoo waa'ee wallaggaa sitti hin fakkaatin gaafa waa'ee wallaggaa akka itti dubbadhu arsiis akkasuma eenyu gujiis Booranaas maalis lixa tuulamaa baatu hundumaa akka ittiin qoodaa adda kutaa ajandaa sii qophaa'aa jiru waa'ee wallaggaaf waan barreeffame kanarraa barachaa deemi Oromoon kutaa bira kana si barsiisuufanii afaan itti beekumsa hin qabne kana tokko tokkoon ilaaluudhaafanii ija jabaadhee asirra dhufe በተጨማሪ ደግሞ በጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በኩል የፊት ለፊት ግንኙነት ይኖራል ደበለታንስ ይሄም ወራ ኤክስቴንሽን ይፈያ ከናይም ኢሳኒን tokkoon akka isaan wal arganii barsiisan gochaa jirraa namichi kun extensionii fayyaa ogeeyyii ummata wallaggaa miliyoona 10tti siqu kanaaf extensionii fayyaa miliyoona 10 leenjisee tokkoon manatti ergaafii jira state generalization kana laali
ኮሮናን ለመከላከል አስፈላጊ ሁሉ ይደረጋል። ይህ ግዴታ ነው። ኮሮና ኦፍራ ኢትሱዳ ዋን በርባቺስ ሁንዱንቱን ይጎዳማ ኩን ድርቀማ ላይ ሜዱቢሩ መዱበተማ ቱሬ ከነ ቶኮ ቶኮ ነው ወታይር ተም አከም ነው ወታይር ቱ ቶሌት ነው ከቲ ያደኔ ፓራግራፊ ቶክቲ ናፌ ደስታን ሰሙ ወጅን ጌራ ሳታናብ ደዳያሴ ቢሻርጌ ሳናባሴ ያረሙ ዲትምሬ ገላነዳና ፍሬ ማልተስ ገፋርፈታ የቱጎፍ ታኔንጅሬ ለፎናቲ ነፉሬ ሴና ኮጀቹ ሰብ ዳቸረ ጋሚ ትሬኦ ስንጋሚ ትሬ ዋንጎፍታን ኮናም ከዴ ማለንዱ በዴውራ ጀቺ የቡኒ ጅራሬ ሞልቱ ኢብሴ ነፍራ በረቲ በራሰኖ በራብዲን ኩበቄ በረጅል ቢየልበቴ በረሲንኮ ራቄ አናብዱ ዋጊ ዱቲ ደርካፊ ተኮፍቴ ጎፍታን ኮገራ ድሬኦ ናብዱፌ ማሪፈቴኦ ናብዱፌ ማሪፈቴ ደስታን ሰሙት እንደቢና ሼፍቴ ከነጡ ሙራ ኢትዮጵያንሴ ከሁሉም በላይ የጉዳዩ አቀንቃኞች ለህዝቡ ጉዳይ ያላቸው ማለት ወሪ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ወለጋ ቆፎቱን ታኔ ወራ ኢብሳን ራጀት አማጋስ ከሰቲ ጉጂ ቦራና ማሊ ወራ ኢብሳን ኢንተርኔቲን ራጀት ሁንዳ ኢሳኒን አደኩት ይረሲ ገሌራማ ማሌፍ አዳደባሰን የሆንኩቱ ቀቡ አንተ ኤፊ አመድራ ወለጋን አጄሰ ይቻል አከደንደተማ ሐሙም ሰዓት ተመሰሙ ቀቡት ማሌ ኦሮሞን የሮዋኙ ብየ አላከሰ ከንጅሩስ civic organization ala kana sero ibsa kennani ugaadu buchuu daftaana oromo wali galati ibsa baasu male adda baasani oromo wallaggaatiif namni jedheeyyuu hin jiru oromon keenya lixa oromon keenya kibba dukkana keessa jiru yeroo dhukkubni balaa amaan addunyaa raasaa jiru kana keessatti karaa ittiin maatii keenyatti himannee gorfannu akka isaan of eeggatan akkatti goonu dhabnee jedheetu watwaate ummanni alaaf keessa malee wallaggaaf qofa jennee ajandaa fudhannee baanee hin beeku obbo Taaye ati wallaggaan adda baastee rukutuun kee oromoo gujiitti immoo suuteetti deebitaa booranatti deebitaa arsiitti deebitaa harargeetti deebitaa akka kanaan dhumarratti eenyu wajjin akkati jiraattu inuma laalla yoo jiraatteef ittan deebi'a paragraafii dhumaa ከሁሉም በላይ የጉዳዩ አቀንቃኞች ለህዝብ ጉዳይ ያላቸው ወር ኡመተ ከናፍ ዱበተን ሁሉ ማረጫላ ኢሳን ደንታ ሰብቻ እንቀበኒ ኑቱ ደንታ ኡመተ ኬኛ እንቀምኑ ኦሮሞና መወጭኩን እዩኩን ደንታ ሰባ እንቀቡ ጀቹ ሳቲ እንገሩ ደንታ ሰባ ቀባ አባት ልጆቹ ፊት በሽፍታ ሲገደል እና ሬሳው ሲቃጠል ምንም አልተናገሩም ጀለ አባን ኢልመሳቲን fuula shiftaa kana duratti shiftaa maayinee afaan oromooti imma isaati itti barbaada yeroo itti abbaan ilmi abbaasaa gubuudhe ta'ee rechaa kunis ajjeesee reemsayyuu አባት ልጆቹ ፊት በሽፍታ ሲገደልና ሬሳው ሲቃጠል ምንም አልተናገሩም አባን አለሳድረት ወረሽፍቶታ ካናኒ ጅሮ ኢንቲ አጄፈሜ ሬፍሳ ጉበቱ ሆማን ዱበኔ ወርኩን ይል ኡቱዱብኑ እትደብ ነገር ወለጋ ላይ ሽፍታ ነግሶ የህዝቡ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወት ሲቃወስ አልተነፈሱም ጀ ይሮይቲ waan jireenya hawaasummaa jireenya dinagdee yeroo inni waan biraa keessa galee waa tokko dubbanne jiru kun yere warra saba kanaaf wacuu yere ሰው ታፍኖ መከራውን ሲያይ ያሉት ነገር አልነበረም ጀ yeroo namni okkaanfame gidiraa isaa argutti waa tokko hin jenne
የህዝቡ አገልጋዮች በአደባባይ ተገለው ቀብር ሲከለከሉ ድምጻቸውም አልተሰማም። tajaajiltoonni uummataa ajjeefamanii owwaalchallee yeroo dhorkamanitti yeroo Shanee kan jedhamu kun yeroo inni owwaalcha dhowwuttillee sabni kun homaa tokko hin jenneedha obbo Taayyee. Utuu dubbannu kana kan godhe mootummaadha moo Wallaggadha? ታዲያ ዛሬ የወለጋን ፍቅር ከየት አመጡት? ታዲያ እጁን አፋን ኦሮሞቲን ሰንጅሩ ምትፈካራ ዘን ፌስቡክ ራት ጋፍ እንጀሩ አኒ ጀቻ ከኩመ ተኮት ናወዳ ገሩሞ ታዲያ እጁን ኤጋን ጀቹን አፋን ኦሮሞቲን ስሬፈዳ ዛሬ የወለጋን ፍቅር ከየት አመጡት? ሐረ ጃለለ ወለጋ ኤሱማ ፊደኒ Nuti dhalattoota Wallaggaa qofa miti siin jechaa jira. Ilma sii komandootiin jechaa jira. Ilma ittuu ilma raayyaatiin jechaa jira. Ilma Gujii ilma Booranaatiin jechaa jira. Eessaa fiddee Wallagga eenyu jaalladhu siin jedhee siin jira. Dhaatu siin dhibee siin jira. Adda adda qoodi jibbii balaaleffadhu hin dubbatiinaafi jechuudha. በሽምግልና ስም ሞክሮ ያልተሳካውን በኮሮና ለመፈጸም አስቧል፣ ግን ፈጽሞ አይቻልም። ሻኔን ኩን ሞስ ከሰቲ ኮንቴክስቲ ከነ ከሰቲ አባውታ ኡሳል አባውቱ ጃርሱማዳን ኑ ከደቴ ጃርሱማዳን ነጋቡ ነደኑ ከደቴ ከንደደበ አምሞ ኮሮናዳን ተዝበየ መቃ ኮሮናቲን ንጥቁፌ ሻኔን ኩን dura jaarsummaan nu kadhachuu dide kun fessamo achaalin jedhe raawwatee kun immoo hin danda'amu. Jaarsummaadhaanis mootummaan tole nuun jedhettanii hin eegina nurraa jedhe waan tokko kan fudhannu nu jedhe takka hin danda'amu. Abbaan taayitaa obbo Taayee Dandaatu siniin jedhe. ትንሹን ኮሮና ለመከላከል ሸኔን የሚያህል እጅግ አደገኛ ኮሮና የሚያድን መሆን የለም። ኮሮና ጥቅዮ ከናይ ጥቅዮ ያጀረና ቪዲዮ ነው ፌስቡክ ይረቲ መጠንሳ ጅሩ ከና ገራ ብያት ያከን ራኪሱ ዳታ ኢንተርኔት ከሲን ቀመ ቤን የሮ ኢቲ ሆስፒታል ሬፊ ሆስፒታል ኬሳ ጪሲቺ ወለንቀቴ guyyaatti reeffi hospitaala tokko keessaa 700 ajiru kana keessatti tinnishu koronaa biyyi keenya nagaa kanaafi inni kun tinnishu koronaadha ishee xiqqoodha isa kanarra inni guddaan koronaa guddaan Shanee sanadha Wallagga sanadha ABO sanadha koronaa guddaan isaanidha kanaaf jedheem ishee xiqqoo koronaa xiqqoo kana ofirraa ittisuudhaaf jennee koronaa jabaa guddaa ABO jedhamu sana yookiin immoo Wallagga jedhamu sana yookiin Shanee jedhamu sana ofirratti goobsuun nurra jiraataa kun matumaa hin danda'amu gowwummaan akkasii hin jiru nuti gowwaa miti kana gochuu hin dandeenyu ህዝባችን ከሁለቱም ኮሮናዎች ለማዳን ግን አበክረን እንሰራለን። ለሁሉም ግልጽ ይሁን 4 ነጥብ ጥሙሬራ ከመረጥ ummata keenya fayyisuudhaaf jedhe ummanni kun eenyu akka ta'e hin beeknu koronaa irraa fayyisuudhaaf jedhe kawulattuun koronaa jedhe koronaawwan lamaanuu tokko koronaa inni jalqabanni guddaan Wallagga kan jedhamu koronaa sana koronaa isa guddaa ABO jedhamu sana yookiin Oromoo Wallaggaa jedhamu sana isa guddaa sanas jedhe koronaa isa lammaffaa amma Chaayinaa irraa ka'ee maal gadhee nama ajjeesaa jiru kanaa lamaan isaaniiyyuu irra aanuudhaaf garuu jabeessineet hojjenne kun immoo hundumaaf ifa akka ta'uttan afaan Amaarinyaatiin barreesse. Uummata miliyoona 120 Itoophiyaan impaayera sana keessa jiruuf ifa goonee kan barreessineef jedhe kun ifa haa ta'uu fi koronaa lamatu biyya keenya keessa jira. Xumurarratti ummanni akkas koronaa addunyaa raasu kana ol ummata guddaa jedhame kun ummanni Wallaggaa kun dhugaatti ummata akkamiiti? Ummata guddaa akkamiiti? Ummata sodaachisaa akkamiiti?
uummata jabaa akkamiiti hamma kana mootummaa kana raaseera taanaan uummanni naannoo tokko qofti godina tokko qofti mootummaa kana hagana raaseera taanaan hamma kana koronnaasa guddaa ta'ee impaayera Itoophiyaa raasaa jira taanaan attam nama boonsa. Oromoon hundumtuu utuu ani Oromoo Wallaggaati ofiin jedhe akkam nama boonsa. Dhuguma isiniin jechuudha. Obbo Taayee Danda'a baay'ee dogoggortaniittu seenaadhaafidha wanta kana qindeessinee ol kaa'aa jirra. Hojii isin hojjettan isin darbuu dandeessu. Koronaa kanaanis raawwattanii sokkuu dandeessu. Balaa waraanaatiinis sokkuu dandeessu. Dhukkubsattanis siree keessan irratti hafuu dandeessu. Barumsa isin amma akkaataa akkasiin afaan Amaaraatiin nu keessan kana garuu dhaloota ittiin barsiifanna. Maal barsiifannaa? Garaagarummaa barsiifna utuu hin taane akkasittiin diinni gargar nu qoodaa tureeti. Nuti garuu Oromoo Wallaggaa, Oromoo Arsii, Oromoo Shawaa, Oromoo Harargee, Oromoo maalii hin jennu. Tokkummaadhaan bilisummaadhaaf mootummaa tokko ijaarrannee biyya bilisoome Oromiyaa guddoo biyya Oromoo guddoo tokko hin ijaarranna jennee dhaloota itti aanuuf barumsa kennaa deemnaa jechaadha. Kana booda yeroon itti waan isin barreessitan fuudhee akka kana viidiyoottis hojjedhee istiidiyoo koo kana keessatti akka itti qindeessee hojjedhu akkuma isiniin jedhe baakaappis kaadhe nan beekaa ijoollee leenjistaniittu gara ijoollee 5,000 as nama biyya alaa jiru kanatu nama warra feesbuukiidhaan ijaarame keessan ture ani naan jedhe. Isaan keessan ture ijaaramneetu fakkeenyaaf jedhe siinis jedhe warra akka aktivistoota bebbeekamoo Jawaaris jedhe namoota bebbeekamoo yookiin immoo foolowerii baay'ee qaban dhageettii qabanii jedhe walakkaatti hiramneetu kaan keenya sinjanya kaan keenya sinabaaraa turre. Maaliif ennaan akka itti nu leenjisanii qindeessaasaa turre akkaataa akkasiitiin yeroo duula faa duulu jedhee feesbuukii keessa maaloo keessa yeroo cubsiinu jedhee abaluun irratti duulaa jedhameetu giruuppii qabna jedhee nuu kennu maqaasaa ergasii booda irratti duulleetu feesbuukii keessan yuutuubii keessan weebsaayitii keessan akkasitti dhabamsiisaa turree jedhe. Ergan icciticha dhaga'een baakaappii bitadhe. Waan hojjedhu akka nama viidiyoo kana xumureen dafeen kanatti akkan dabarsu beektaa? Akkasan godha. Nyankaa hin badu waan ati gootu hin badu. Akkuma ganama dhaadadhe anatu singaa seenaa isin hojjettan dhalootaaf ol kaa'uudhaaf arkaayivii waan badaa waan gaarii waan isin hojjettan anatu dhalootaaf ol kaa'a. Dandeettii isaan qaba. Yeroo isaas nan qaba. Yeroon kana caalee jiru. Yeroon dhaloota oolchuu caalu hin jiru. Dhalootan oolcha. Dhaloota leenjisa, dhaloota dammaqsaa kan ammoo nan godhaa istiidiyoo banadheeraa homaa tokko namoota na gargaaran nan horadha. Kana booda miidiyaa guddaa hin qabaanna jedheen abdadha. Wal ijaarree diyaaspooraa kana keessa kan jirru saatalaayitiidhaanis uummata keenya warra ati abaarte kana warra ati akkas tuffatte kana saatalaayitiidhaan qaqqabsiisuudhaafis nan hojjedhaa hin hojjennaa hayyoonni ijaaramaa jirra. Misraachoo kun mata dhukkubsittaa ta'u miidiyaa saatalaayitii guddaa kan yeroo OMN as ture sirraasaa ture caala dachaa meeqa kan ta'u sinii hojjechaa jirra, qindeessaa jirra, hojjetoota qopheessaa jirra, hayyoota qindeessaa jirra. Aana beekan gulummaa irranaa mardaasaatu kana godha. Waaqayyoo wajjin. Dhugaa saba sanaa, dhugaa saba keenyaa, dhugaa saba Oromoof jennee kana hin hojjenna. Obbo Taayee kanaaf yeroo nama dhuumu daawwattoo tokko dhumarratti nama dhuunfaa jennee yeroo fudhannee baanu dhuunfaa jechuu keenya miti. Sirnatu harka jira nama kana. Sirna sanatu itti jira harka jira. Sirni sun immoo qoqqoodii Oromoo naannoo akkasii kutaa akkasiiti jedhiiti qoqqoodii akkasittiin umurii dheereffanna jedhee sirnatu itti kenne. Sirna sana qeeqaa jira malee namni kun huubadha. Beekumsaan nu caalee, barumsaan nu caalee, dandeettii wayiin nu caalee nama kana fudhannee baane miti. Dhimma kana ka'umsa godhannee uummata keenya garuu barumsa guddaa barumsa jabaa hin barsiifanna jechuudhaafanii as ba'ee baay'ee ulfaadhaa oduun sinitti dheeresse natti fakkaata. Yeroo hundumaa istiidiyoon koo kun
sagalee isinii ta'uudhaaf stuudiyoon OMN kun afaan itti dhufuu jalqabeera waan isaan beeku OMN ammallee to'annaa harka taayee danda'a harka jira isatutti duulanatti fakkaata yeroo yerootti OMN suni amma ta'e akka hawwata akka hawwinutti yoo waan nu barbaannu dhiyeessuu baateyyuu waan Oromoo waan dubbatuuf hamma ta'eyyuu mataa dhukkubbii taayee danda'a. Garuu kan OMN caalu ijaarree gadi ba'uuf jenna humna ittiin biyya kanatti kontirool gootus hin qabdu dandeettii isaas hin qabdu hayyoota nuti kana booda gadi yaafnee ittiin hojii hojjennee uummata keenya dammaqsinee kaafnu immoo karaa ittiin to'attus hin qabdu karaa ittiin dandeettii isaallee hin qabdu raawwatte obbo Taayee danda'a. Sirni keessana danda'e dura dhaabachuu hin danda'u. Saayintistoota kumaatama qabna ala kana. Kanaan dura iyyuu socho'uu dadhabaniitu ishee akka keekkaan nurratti fincoofisan. Hayyoonni ala jirtan kun ammayyuu na dhagaa isintu ijoollee namoota kashalabboota akkasii nurratti goobse. Utuu nama taanee baane, utuu kaane, utuu beekumsa qabnu waan dandeenyu utuu fudhannee gadi baane sirna sana waggaa tokko hin jiraachisu. Sirna guddaa East Afrikaa irratti ijaaruu, imaammata poolisii haaraa East Afrikaa irratti ijaaruu hin dandeenyu. Miidiyaa utuu gadi fudhannee baane waan qabnu riisoorsii beekumsa qabnu hunda fudhannee gadi ba'uu dandeenya. Kanaaf hayyoota keenya tokkoffaa isintu nu tufachiise. An beekumsa xinnoo qabu kanaan gadi ba'ee uummata kootiif waan hin danda'u kophaa koo nan hojjedha kunoo stiidiyoon qaba. Kana booda anatu guyya guyyaadhaan gadi ba'ee hamma humna kootii dubbata. Tu dubbannu miidiyaan kun miidiyaa bilisaati. Anumaaf ana qofa kan irratti ajaju. Kanaaf namoonni na gargaaruu barbaadan ardii kamirrayyuu jiraadhaa. Hayyoonni IT yoo jiraattan, computer engineering warri barattan, miidiyaa irratti warri barattan, joornaalizimii irratti warri barattan, ogummaa adda addaa warri qabdan please naa kottaa na gargaaraa. Bilisaan na gargaaraa ani maallaqan kaffaluun qabu beekee nama maallaqeen kadhadhuanii kan danda'een namaan kana godhaa hin jiru. Dandeettiin egaa garaa mitiiree. An sanallee hin danda'u. Dandeenyaan hamma hin danda'u waan hin danda'u hojjedhaa yoo hin dadhabee nama kufee ciisa malee hin danda'u waa kadhachuu. Garuu voluntarii warra gootan warra aarsaa inni kaan bosonaa lubbuusaa qaalii kenneessiif qabsaa jira. Qeerroon immoo magaalaa keessaa qophifatee qabsoorra jira. Ati immoo biyya alaa kan jirtu yeroo kee kenna. Beekumsa qabdu kana uummata keetiif dubbachuudhaaf yoo hin kennitu taatanii na dubbisaa ijoolleen dandeettii qabdan. Dhuguma ijoollee dandeettii qabdu ijoollee 10 cimtuu isheetuun argadhee seenaa miidiyaa impaayera Itoophiyaa nan jijjiira. Dhugaa koonis niin jedhaa I can't do this. Wanti natti irratti hin jiru kaa. Wanti nutti irratti hin jiru kaa nama qabna bara. Kanaafi waan obbo Taayee Danda'aatiin wal qabsiisee ibsa bal'aan kennee afaan Amaaraa gara afaan Oromootti hiikuu keessaan dogoggoran uume yoo jiraate narra hin ilaalinaa. Afaan Amaaraa wallaaluun koo akka dhalataa qubeetti yookiin nama qubee baratee guddateetti na boonsa malee homaa miti. Jarri hamma koo dandeessi yaalti hamma koo afaan Oromoo jarruu yaaltu waan ta'eef kan isaaniitti mataa cabuu hin barbaanne afaan isaaniitti. Hamman afaan isaaniitti mataa cabu akkas afaan Ispaanish kun afaan gurguddaa addunyaa kan afaan Chaayinaallee barachuu wayyaa. Afaan tokko ammayyuu yaalaa hin jira. Isallee wayyaa. Kanaaf jedheeni gaafa barbaachisaa ta'e immoo kolfitanii dhiistu malee yoo afaan kun hin barbaachisa jettan immoo xiinxala anaalisisii afaan kanaan fudhadhee gadi ba'a. Caccabsee ol daakee gad daakee tan dhaamsa koo dabarfadhee biraa gala. Hamma kana dubbatti jarri afaan Oromoo. Afaan habbuuqqadhee of keessaa tufaa jiru afaan miidhagaa boonsaa kana dubbatti jarri immoo ammaan afaan ishee shaakalu. Kanaaf narra ilaalinaa yoo translation problem jiraate dhimma isheeti qilee seentu. Garuu erga gurbattiin afaan jiraan barreessite ani immoo gara afaan Oromootti fidee seenaadhaafan archive godhee USB kanarra kaa'eera. Nagaatti fayyaa ta'a.